السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جررتو المان أرومو بقى جراتني سنين جتشا أسمان يوتيوب كي يلي شير سبسكرايب نافقو دا إسنجا فدا أكت إجازة باي من يكون هند برابي كوشني تقف أكتي أرامني من قشوشي ستين أيدي لا مي لف كنا كجرو إذا جرون تيني جرا مالي هنجرتو لا لف كنا كجرو لا أشجرني كوتا سنة جرا لا ديكي بريتشي برادي من جرى كتلا لمن كان هندلا أكنا دي بفتنا أيدي بديو أسري أسينتي كان مقول كل سانجرتو كان من أمني كان كيس سامي أنيا تيجا بونجرا ربي جرامي اسكيس أنا من أنيا تيبي بيو إنجرا يو هوريتا إمالي laali kanneen kan akka jiru argite kosii kana dawmin dhiqeeyyu kunniin kun awwaara asirra waan kan hundala asirra kan hunda kuni namni asirra nyaatu garuu yaa maal godhanii jarroma nyaatteet maayyaate kun hundi akkatti xurii bichaadha kunillee lafti kun jalli miicatan qulqulleeffatan as keessaa nyaatanii gadi bayanii subhaanallah wallahi dhugaa kenne egaa isaan hin beekanii dhugaa kennan beeyni agasila jechuudha kun hundi xuriidha kunniin kun hundila awwaara kunniin kun hundi amma ndawma qulqulleessa yoo argitani qulqulleessa fixay furniin kun yoo sirii isee awwala maal fakkaata wallaa waan horiin irra bul fakkaata jechuudha akka malee xuraa'e maksalaan kunis akkasuma kushiinan tabiraatu jira yondawmin waraabneyyuu taanuma waan dhaqqabsiiseef waraabe kun hundi xurii girgiddaan kun hundi akkuma biroon xurii dhaqaba alhamdulillah rabbii fayyaa nuu kenneef galanni isaa ga'u wagaa fayyaa qabaanna nuu kan hunda dalagannee inshaallah fayyaa fi nageenya jiraanan wanti hunduu inni jirti jechuudha laalimiyaas kan hunda jala kanala xurii kana hunda meeshaa kana hunda asitti as guuranii dhiqee ndoomirra reeyyu laala waan fakkaatu duulaabba kana fa'ala argitanii duulaabba kanneen kana waan fakkaatu xurii isaa gubbaan kun namni wallaa namni fayyaa qabu kas keessaa nyaatee kan dhuguun jiru galata kennan beeytu aramni jechuudha kunis akkanimas duuban kun wasaka jechuudha akka maleedha manni guutuun akkuma jiruun xuriidha bicha wallaahi bakka maal isin jedharee buleeyyan kiyya ijaazaa bayanii akkatti dadhabuun illee hin jira yoo deebi'an waan guyyaa 15 yookiin 7 ta'ettirra waan guyyaa takkitti waan deebitee isaan si godhan ulfaatadha kun hundi xuriidha wallaa billaa galanni isaa ga'u fayyaa nuu kennee gaan dalagannaa isiniin jedhaa buleeyyan tiyya inshaallah rabbii fayyaa nuu kenneef galanni guddaan isa biratti haa dhangala'u isiniin jedhaa yuutuubii kiyyallee sabskiraayib naa godhaa na guddisaa inshaallah rabbiin hunda kennaa nama gara diyaarabaa kana jalaa bahee kana hunda ilaale kutota kana hunda kan hunda rattabaa guyyaa 15 san ani ijaazaa beesan caala na fudhachuun mala gaafni arrattabee kana geessu jechuudha hammaamnillee kushiinallee akkasuma hunduu wasak bas wallaa billah alhamdulillah ala kulli haalii kan cabsinii godhunaa fi jireenya biyya ormaa jechuudha alhamdulillah waan akkasiiti isiniin jedhaa buleeyyan kiyya nan dagatinaa yuutuuba kiyya mee sabskiraayib naa godhaa of duraaf waan baay'ee wal barsiifnaa waan baay'ee wal agarsiifnaa isiniin jedha buleeyyan kiyya kanarraan kan hafe mootu akkam baga jiraattanii irra deddeebi'e nagaaf rahman rabbii isin biraa jiraatu bakkuma jirtanitti isiniin jedha buleeyyan kiyya jabaadhaa jiruun biyya ormaa tana qabdii gaddinaa hirrifatinaa on fedhe yoo isin qunname alhamdulillah jedhaati fudhadhaa inshaallah rabbi yoo sabrii qabaanne waa hundarra argannaa rabbi sabriif ajjiiree ofii kadhamu hin qabne nuuf haa kennu isiniin jedha viidiyoon kiyya ka'arraaf qabadhe kanumarratti xumuramaa asumaan sabskiraayib naa godhaa yuutuubii kiyyaa
isinin jedha obboleeyyan tiyya laalimee duuba kan akka jiru argitanii duuba kana mee fechaa isin argisiisa duuba kana la formii kana duuba akka jiru kana hunda kana boruu dhiqa boruu iftaanillee kanumarra oola akkas isinin jedha obboleeyyan kiyya jala kanallee la akka inni jiru wasak ala kulli haali akkanatti kaachirraa fi immoo yeroo biraa waliin taphanna isinin jedha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجانا ناجرة دارمان أرومو سنجارة والدة جبيسة ولا جبي فنو سنين جدا. حياكم الله.